Saat elemen nanti fakkaata waan tokko tokkos argaatiin jira san tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu tokko wanni na hubachuu qabdan commercialization of politics incredibly fast fidee jira kuni waan gaarii waan hamaas qabaachuu danda'a probably elitiin transactional ta'e compromise ta'uu danda'a compromise gochuu irratti waliin haasa'uu irratti sattoo maqqabal jedhamu saniif karaa banuu danda'a ta'a gara biraatiin garuu dantaan ummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interest idhaaf osoo hin ta'in purely financial interest idhaaf ta'a deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofame kan hin jechaa jiru even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii aboo kana booda galaalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba makiinaadha oofaa sanqoo osoo hin ta'in bakka biraatii immoo mana qabaa dachii qabaa kanaaf namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadha jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha so one change is commercialization of politics kalamaffaa PRization kan jennu biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale kunis maali projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf yookiin immoo biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Wanni hojjetamu projektoota waggoota afran hojjetaman yoo ilaalte fuulleffannaan guddaan bilijilichi irratti ta'e. PRization amma bar qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba qondaalli hundi. Qondaalonni amma Oromiyaa irra jiran federaal irra jiran yoo ilaaltan nama 45 kamin deessantu jira ka Facebook irratti waan magaarii isaanii faarsu footoma isaanii maxxansaa fi ooluu qaban. Xiqqoo gawaa dalagan waan san godhuuf kun PRization godhee namni waan substantive ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsu irratti akka fuulleffatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaalaatti illee kun observation tokko waan godhe kana jechuudha. Kabiraa jijjiiramni arge anti intellectualism dhaloonni nu duraa sanii keessattuu dhaloonni 70moota 60moota keessa ture sun beekumsaaf kabajaa qaba ture inumaa xiqqoo keessa dabran turan hedduu hair splitting keessa seenu turan communismiin waan akkasii qaba namni hedduu dibeet godha ture hedduu waliin morma ture yaada kitaaba adda addaa dubbisa ture seeliidhaan deema ture beekumsaaf gatiin guddaa ture amma waggoota afran kana hayyoota firraa dhiibuu hayyoo beekumsa xiqqeessuu warri beekee humaan finne yoo agarta miidiyaa mootummaa irratti illee it is interesting manidhaa keessa ta'eetiin namoota sadii ka PhD qabu warra PhD qabu kan arrabsuun arge beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu shaaloo akka nama godhu duula intensive godhame kanaaf maal ta'ee imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe wannummaan ca'umsi guufatee rakkoo keessa seenneef tokko wanti godhamu karoorri bahu imaammanni bahu tarsiimoon bahu qo'annoof qorannoo irratti hubannoo irratti sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in gubbaa garaaf godhanii deemuu irratti fuulleffatame kanaaf amma xiqqoo yoo inni malee baatii jahan dabre kana yeroo lolaa sanfaa hedduu nama sodaachisa ture. Biyyi sun biyya sabaa sablammoota waan 70 wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system and rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kana haasa'uun fedhu amma warri biyya san bulchu. No. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan eliitiin sheppii godhame hanga gadiitti waan ajaa'ibaatti dhufe bara amma waggaa xiqqoo waan tokko substantiif ta'e waggaa amma lakkoofsa fa'aa yaada wayii dhiyeessu ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuun barbaadan san qofa osoo hin ta'in nama gaafii critical ta'e gaafatu nama yaada dhiyeessu even warra ijoollee qabsoo keessaa bakka adda addaa itti makamte amma ni gartan yeroo tokko tokkotti fincila itti dhufaa jiru namoota xiqqooma yaada qaban akka maraasaatti ilaalu akka farra misoomaatti ilaalu
akka gowwaatitti ilaalu. So anti intellectualismiin bal'inaan biyya san keessa sadaffaadhaan akka baddaa kun commercialized ta'e PR irratti hedduu fuulleffate propaganda qofa irratti substaansii osoo hin qabaatiin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti deeme konsekwensiin keessattuu anti intellectualismii kuni it's a trend globally waan kana biyya kanatti amma biyya Ameerikaatti yeroo Trump waan kana ture yoo laaltan hayyummaa beekumsa xiqqeessuu more emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleffatamuu kana agarta kuni rakkoo biyyattii salphisanii akka laalan ni cheefaa xiqquma fudhatanii if there is a will there is a way ka jedhu kanaafuu gidaara san nin cabseettee deemnaan cabsee deemuu dandeessa osoo hin xiinxaliin maalirraa ijaaramee osoo hin laaliin deemtee waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jedhu kun predominant ta'ee dhufe kun biyya san diigaa jira beektaa maaliif waan qondaalonni dubbatan kana carefully hoggaa laaltan waan isaan hojjetan hoggaa laaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamin xaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in na akkuma itti dhufetti akkuma billiqitti jeetti itti deemuun aadeeffamee dhufe mootummaa qofa keessatti miti contagious ta'ee jira yaadno kun nama hojii hoggaa gatteessee xiqqooma waan substantive ta'e maali wanni amma jettu kun theoretical background isaa maali where is the empirical evidence muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata hoggaa jetteen hoggaa kun bar university miti siin jeen kun siyaasaadha siin jeen siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqamuu qabdu miti siin jeen barkasii finne university barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessiifi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin so rakkoo amma agartan biyya kana keessatti agartan keessaa tokko this anti-intellectualism has led to shallow analysis rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkaatuma isaan diinagdee itti fix godhuudhaaf yaalan yoo laaltan akkaatuma amma dhugaan eegan bahee booda qondaalota tokko tokko argeen ture biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa namni 500 fixe keessaa warra hogganan fakkaatan they have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akka watakkan ta'in sitti haasayan maaliif jee hoggan laalu anti-intellectualismii maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan godhee jechuudha. Jijjiiramni sadaffaa ani arge afraffaatti osoo hin dhufin keessattuu anti-intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu namoota carefully mee Amaarri maal barbaada Oromoo maal barbaada Tigreen maal barbaada Walaayitaan maal barbaada mee waan inni barbaadu jidduutti haafinnu jechuurra wal jibbaa fi wal shakkii jidduutti naquu irratti akka fuulleffatamu godhe jechuudha. Even Oromoo jidduuttu hoggaa gaafiin tokko ta'e maaliif gaafiin kan ta'e what is the incentive mechanism driving the protest the rebellion kajau analyze gochuu dhiisanii garamitti deeman securitization balaan takka kaateemi maddi balaa kanaa maali kana yoo goone maaltu ta'a jaanii ilaaluun hin jiru waraanuma itti erguu taate jechuudha ibidda belbelaa jiru irratti ibiddi kun maa belbelaa dhiiroo margatu goggoge moo biyya san dhugaasa qabamoo jechuun osoo hin jiraanne oo belbelaa jira itti beenziluma itti naqaa jiran jechuudha kanaaf anti-intellectualismiin biyya san keessatti rakkoo guddaa uumaa dhufee jira. Fourth, cruelty. Biyyi sun lola keessa turte erguma jaaramtee kuniif waan haaraa miti. Garuu wanti haareen ugaata asaanaa kana dhufe gara jabeenna namaati. Humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafii warra ribeelolaa qofaa miti. Gara jabeenyi dhufe. Viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffa guban ka lubbuun guban bakka takka qofa miti miti kataa jiru. It's happening across the country. Namni lubbuu wal gubuun it's happening across the country. Dullatti manatti ol dhiibanii itti qabsiisuun
It is happening across the country. It is being done by all actors, organized or disorganized. San qofa miti. Isinuu itti seenuu jirtan amma kana maal desensitize ta'e namni. Nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko haasaa namni. Guyyaa lammataa bira kute. Amma nuti gabaas tokko tokko waliin qabdee hidhamaa baasanii ajjeesuun miskiina fixuun maal inni waggaa kaa'amnu akka waan guddatti ilaalamu even in the society cruelty waan biyya san durin jirree wani tokko jiraami durin jirreen biyya san dhufee jira jechuudha. So kuni maal godhee kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasninis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhee jechuudha. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya saniitirra faranjii hojii gaara haasa'u galaaf dur rakkoo teenya nuuf galaa beektaa faranjiidhaaf hubachiisuun nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya feetee rakkoo biyya sanii ni hubatte hoggaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe jechuudha. Maaliif hin kana sanitti hima? Commercialization is PRization isaatis anti-intellectualism is cruelty kunis hoggaa walitti qabamu atiin biyya sanitti waan haaraa keessa seenaa jirra. Akka hawaasaatti akka biyyaatti akka ummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kan akkamitti keessaa baanaan gaafii guddoodha. Ummata keenya diaasporaatis hundumaa kan biyya keessaatis kan hin gaafadhu keessattuu hayyoota kan hin gaafadhu. Waggoota asaanaa kana jijjiiramni sadarkaa diinagdeetti sadarkaa hoggansaatti hawaasa keessatti psychologically biyya san keessa dhufe it's much deeper than we are appreciating. Waan inni kuni akkaataa Oromoofis gara fuulduraa waan ta'u dalaguu irratti hoggaa fuulleffanne dhiibbaan irratti qabaata. Fakkeenyaaf waa'ee commercialization reefu isin kaaseen ture. Nama aangoo irra jiru tokko nama durga amma maaliin isin jee dur namni aangoo ka barbaadu staatasiidhaafi ittiin kabajamee ittiin faarfamee abalu ministeera haa jedhamuufi. Amma akkasii miti. Amma kiisha guuttachuuf achi jira. Tarsiimoo durootiin yoo deemne namicha san fakkeenyaa fi yoo aangoo sanirraa fuunee bakka biraa keenye itti dhaga'amaa bakka sanirraa buudhaaf waan tokko sii jijjiira ture. Amma haajaan qabu. Hanga bakka san qabattee daddafee nyaataa gaafa achii kaafte daldalaa ta'a. Kanaaf inseentiivoonni jedhamu poolitikaa keessatti amala namoota amala hoggansaa amala sirnootaa jijjiiruudhaaf inseentiiv sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Inseentiiviin dura qondaalota sirna wayyaaneetis sirna dargiitis sirna Haayila Sillaaseetis irra qabsaa'uudhaaf xiinxalli nu fayyadamaa ture suni sirna bilchiginaa kana irratti hojjetu. This is a different setup, different kind of elite have emerged. Elite daangaan isaallee clear hin ta'in emerge godhaa dhufaa jira. Kun tarsiimoo gara fuulduraa baafnu irratti illee dhiibbaa qaba. Recommendation ani qabu hayyuunis hoggansi siyaasaatis biyya san seef godhuu barbaade siyaasa deebisuu qaba. Siyaasni du'ee jira biyya san keessatti. Political discourse has died. It has been so watered down, so simplified. Kanaaf ol kaasuu qabna marii biyya sanii dhimma imaammataa irratti, dhimma tarsiimoo irratti, dhimma diinagdee irratti, dhimma fayyaa irratti, dhimma barnootaa irratti. Biyya sana amma PhD'n dachii dhiphiftee jirti dhiifama naa godhaa doktoroonni keenya. PhD'n bitamee heddummaatee tuuffatame. Sirna san warri manipuleet godhuu barbaadu immoo kanatti fayyadamee ilaalu inni barba PhD qaba garuu maqaa isaatu sirreessee hin barreessu hin duraa isaanuma itti kenne PhD deebisee immoo sanitti fayyadamanii warra credible ta'e waggaa meeqa xaaree PhD argate doktor Sem doktorummaa isaa. So
wanni sirni sun ittiin deemaa jiru sirni biyya sanii haalli biyya sanii ittiin deemaa jiru jijjiirama guddaa ta'uusaa hubachaa hojii hojjennu keessatti kana qabachaa deemuun barbaachisaadha. Maaliifin siyaasa guyyaa guyyaa dhiisee waan akkanaa sirriitti babeetu rakkoon akka Oromoottis akka Itoophiyaattis akka gaafa Afrikaatitti illee deemaa jiru. Ila hoggansa xiinxala gadi fagootti hin amanne complex system laaluun barbaanne qabaachaa hoggansa dantaansaa guddaan kabaja siyaasaa takkaa dantaa uummataa osoo hin taane shilingiif sumurii ta'e bakka jirutti hoggansa dhumaatii uummataatii fi kufaatii biyyaatiif disensitize ta'e qabaattee rakkoo keessaa bahuun baay'ee ulfaataa ta'a. Maaliif tokkoffaa rakkoo san hubatu lammaffaa rakkoo san shilingiif sumurii saniin suphaa jee yaada. Kanaaf bakka rakkoon jirtutti maallaquma itti naqaa jechuudha. Hoggaa xiqqoo jee maallaqni hir'ate. Kanaafuu maal godha? Osoo itti yaatiin biyya biraatirraa ergifachuu liqeeffachuu dhaqaa jechuudha. Xiqqoo booda biyyattiin humnoota alaatiin weeraramtee qabdiin nyaatamee rakkoon biyyaa harka lammiilee biyyaatii ba'ee harka qaamota alaa seenaa jira jechuudha. Isinii galaa boonneen jechuun jiru. Waggaa afran irraa rakkoo Itoophiyaa furuun irra laafaa ture. Irra caalatti domestic actors turre ka wanni godhu dandeenyu. Har'a sababa adda addaa kanaan rakkoon biyya sanii internationalize wanni ta'een kanaan wal qabateeti ka deemaa jiru. Nuyis wanni godhuu qabnu akka hawaasaattis akka hoggansaattis biyya san keessatti kalee qabsoon Oromoo waggaa 50 dabre kana maal keessa akka dabre Torontootti haasa'an ture. Amma boqonnaan haarayni qabsoon Oromoo hawaasni Oromoo uummanni biyya sanii keessa seene hamma tokko ni hubattan jeetiin yaada. Kana sirreessaa deemuun barbaachisaa nutis jaarame amma jaaraa jirru jabeessaa jirru keessatti hawaasa engage godhaa jirru keessatti uummanni keenya xiqqoo wanni Oromoo irraa amma eegamu xiqqoo lash godhee eessaa kaanee eessa geenye qofa osoo hin ta'in dhiiroo sirna akkamtu nu dura dhaabbataa jira. Social, economic, political, security transformation naannoo sanii maal fakkaata ka jedhu itti yaadee bilcheessee itti deemuu qaban jee yaada. Kaafan booda mariitti deebinaa ka dhumarratti wanti amma reefu obboleeyyan keenya dhiyeessan na gammachiisa. Entrepreneurshippiinis networkiinis rakkoon tokko biyya sanitti dhufe namni dalagaa uumuun barbaadu because of this commercialization and intellectualism kun hundi interact godheeti entrepreneurshippii dalaguun barbaadan namni waa uumuun barbaadu namni saffisaan duroomuu barbaada malee dalagee duroomuu barbaadu. Kanaaf warri keenya uummanni keenya biyya alaa jirtanis ka biyya keenya jirtanis waan creative ta'e waan haaraa waan hawaasa nama dhuunfatis guddisuu irratti waan akka mareefu abjaataa jettan san jaaruu irratti hojjechuun but more than that ka attract na godhu professional networking waldaa injiinaroota jaartan sun hedduu gaarii maaliifi who you know particularly biyya alaa kanatti sometimes who you know is more important than what you know. Waldaa akkanaa kana dhaabuun ijoollee lafaa jirtus koos gochuu reefu maaliif hin ijaaruu kan biyya kana dhufu nama tokko beekuun ture. Waggaa afuritti koorsii meeqaan tam credit hour meeqaan fudhadhe almost 2/3 san caalaan deebee ture. Osoo beeka jiraadhe Stanford waggaan bahu maastersii guututti fitee actually lama fudhachuu hin danda'an ture. But I left beerin achi bahee jechuudha. Kanaaf ijoollees koos gootanii ittiin deemuudhaaf. Already immoo experience qabna. Waldaan hakimoota ogeeyyii fayyaa Oromoo ka biyya alaa jiru kun hojiin hojjetaa jiru argaa jirtanii. Akkasumas biyyatti waldaaleen ogeeyyii fayyaa ka biraadhis uummata tajaajiluu jiru qosaan ta'in gaafa nuti rakkoo keessa turallee hagamta akka nu tajaajilanii beeytanii. Kanaaf waldaa injiinarootaa kanas daran cimsitanii waldaalee bifa adda addaatiin jiranis daran cimsitanii deemu. Hawaasa keenya kapasitii keenya ijaarrachuu qabna amma. Amma booda utuu hin deebinu waan tokko shakkina amma booda ta duritti hin deebinu.
Garuu fuuldura deemna. I painted the whole situation dark. Don't be gloomy. I want you to take the situation serious, but not be sad and discouraged. Pessimistic akka taatan hin barbaadu. But I want you to be realistic. Nurraa is waan biyya san irraa is waan eeydan realistic akka taatan. Akka gadditan osoo hin ta'in akka reflect gootan barbaanna. Kanaaf kan ammoo utubuudhaaf waan hojjennu kana utubuudhaaf fakkeenyaaf rakkuma amma reefu isinii kaase kana furuudhaaf tokko hayyoonni keenya gara diinagdee kalaqaatitti gara entrepreneurship gara creativity uummata deebisuun gaarii ta'a jeetiin yaada. Isinitti dheeressee warri Winnipeg hedduu ulfaadhaa kaan immoo mariidhaan walitti deebinaa galatoomaa. Galatoom Joor fayyaade hedduu galatoomii yaada keessa waan nu ibsee hundaa'u mee isa galatoomfachuudhaaf akkamiin agarsiista lukkata akkamii harka waan agarsiisa. Thank you very much. Akka xiqqoo bishaan ni qabna namni dhoobuu qabdan bishaan fudhadhaa. Mana fincaanii dhaquudhaaf manni fincaanii gama bitaa kanaan jira. Ulan bahaniini suula lameentan. If you need water, we have some. Please come and get it. And the washroom, I will repeat, to the left. 2 exits to the left. The washroom right there. Akkas godhaati. ጥያቄና መልሱ ሳንሄድ ትንሽ ጊዜ ስትሆን ልጆርም አረፍ ይበሉ ውሃውንም ጠጡት ወሌ ጅርቶ ከይሳ ተቆዩ ደገሲስተን አርሰደ ተቆወሌ ተበዱ and then we'll get back to you.